Gatiin imala hajjii bara kanaa Itoophiyaa keessatti dhibbeentaa 90 dabaluun isaa dhagahamee jira. Gatiin imala hajjii bara 2025 dhibbeentaa 90 kan dabale yoo ta'e, kunis gatii daballii sharafa alaatiin akka wal qabatu manni marii dhimmoota Islaamummaa ibsee jira. Ibsa manni marii dhimmoota waliigalaa Islaamummaa Itoophiyaa daballii imala hajjii bara kanaa irratti taasifame sababa gatii sharafa alaatiin gara malee dabaluu isaa beeksisee jira. Manni marichaa kafaltiin imala hajjii bara kanaa qarshii 600 fi 25,000 kan ta'uusaa lafa kaa'e yoo ta'u, kan bara darbee immoo qarshii 300 fi 29 yoo ta'u, wal bira qabamee yoo ilaalamu dhibbeentaa 90 guddachuu isaa kan agarsiisu ta'uusaa lafa kaa'amee jira. Akkuma beekamu gatii sharafa alaa dabaluu isaatiin wal qabatee Itoophiyaa keessatti guyyaa irraa gara guyyaatti gatiin meeshaaleetii fi gatiileen boba'aatii fi wantoonni wal fakkaatan guyyaa irraa guyyaatti gatiin isaanii dabalaa deemaa jira.